himnee warra gursumii maatii ishiidhatti himnee gumaa san irraa fuuneef akkasuma miiciyyoo arsiidhaa takka isa sagandii miiciyyoo sa hamarraa umaraa damni yaadatta miiciyyoo arsiidhaa tanam sadii hin gudeedan eenyu maqaan isiidhaa ni jirti Ahmad Adam bira ni jirti miiciyyoo sanillee sanaa dhaggaddeebifnee bishaan irraa waraabnee mana yaalaa IOM yookaan munazzama hijra dawli yookaan international organization migrant dhaaba godaansa addunyaadhaa achi geessinee akka wallaanamtu goone akkasuma mallee miiciyyoo takka obbolee miiciyyoon sunis yatiimaa andareejii Gontanaamoo qaxaabir keessa obboleettiin Faransaarraa doolaara 700 iftuu Abdallaa taja'amtu natti ergitee poolisa fudhadhee ammaa tiktaa kana keessa jirtu obboleettiin Faransaadha jirti gaddeebifneef rukkaaba ziyaa gursum turte miiciyyoo sani meekamitti isin tuman qaxaabir san keessa jennaan akkaataan itti nutuman amaara nutti ol naqaniiti akka harreedhatti cafaqaadhaa jedhanii maallaqa nurraa buusisisanii ette doolaara 700tiin miiciyyoo sanirraayis fuunee miiciyyoo sanilleen amma tiktaa kana keessa jirti qaamaan sii dhiyeessuudhaan danda'a wanni nuti goone waan mootummaan hin godhin goone sanbira kuti ammallee dhaggeeffadha miiciyyoo waadii tasliis hoosha abu haadii keessatti miiciyyoo tatti taphatan ammallee maqaa isiidhaa asirra dha'uun fedhu tasliis hoosha abu haadiidhaa keessatti fuula duraan re'eedhaatu jira hudduu duubaan dhalaa oromoodhaati keessa guranii achirraa dhalaa oromoodhaa kireessanii arabni nam sadiin notifikashina kubbaa miilaatiin na dhufa dhalaa dhiira arabaa nam sadiif kireessanii namni maammarriyaa jaamu tasliisitti miiciyyoo san maallaqaas irraa fudhatanii dhiirti arabaa mana keessatti miiciyyoo san guyyaa 2 guutuu gudeeddee miiciyyoo feenti taate achirraa gabbaafnee maqaa isiidhaa dha'uun fedhu nama bira keenyas maqaa dha'uudhaan fedhu riyaaditti dhooysaadhaan waldaa ittisa godaansa seeraan alaa maallaqa oli buusifnee ispaarmii yookaan fedhii yookaan bishaan dhiiraa suuditti shabaaba suudiidhaa irraa waraabsifne akkasuma mallee miiciyyoo takka waadii dawaasiritti warra gaara mul'ataati haboo isiidhaatiitu nuffide miiciyyoo saniis fuunee miikaa qumaamaadhaatiin maranii awwaalan sababa miiciyyoo sanii eenyuutitu gocha san dalagee jala deemnee abbichi dhufeena sattaraa je'ee gaara mul'atatti maatiidhaan wali kanninee jechuudha hanqa dandeettii teenyaatti jechuudha miiciyyoo walloo obsa kana naga gabaabsaatuma waa'ee ooshaatiif waa'ee dallaalootaatti osoo naa dhufte hedduu gaariidha ni gabaabsina hedduu galatoomna tootaaluma bira qottos waa'ee dallaalotaa hoosha 9 gubsiifne hoosha 9 jechuun mooraa 9 gurguddoo mootummaa Yamanitti viidiyoodhaan akka reefu sitti ergeessan viidiyoo san uummata agarsiisi viidiyoon sun viidiyoo jabduudhaan namni naa ergees manuma kana keessa jira haala saniin dhaynee waan sammuu nama nyaataa ani hagartee du'aaf beellama naa qaban asiin looyara UN dhatti himachaadhaa haifaa fi bilisatti haamarraan guyyaa akkan isaan ajjeesuudhaaf deeman hunda haamarraa kanaan natti hime jechuudha achirraatti gadhiifnee mootummaa Yamanitti lakkoofsa aangawoota harkannee karaa dhalaa Yamaniidhaatiin hunoolaa biyya teessan keessa jariimaan akkanaa dalagamuudha jirtii jennee fuunee ummata sanii geessinee hoosha 9 gubsiifne hoosha 9 jechuun gurguddaa kana hoosha san keessatti wanni argame shugguxii filaash meeshaalee gurguddoo adda addaa jechuudha harkisiifnee hoosha 9 gubsiifnee bakka takkatti achi booda deebaniiti hoosha jechuun kun afaan arabaati mooraa jechuudha mooraa garteetti ijoollee namaa abiyuus godhan dhalaatti gudeedan dhiiratti cidhaan keessaa baasan warra maallaqan qabu fannisanii jechuudha akkasitti wantoota kana fakkaatan rabbi jechaaf if qabnee daleene hoosha 9 irratti hoosha 2 ammaas hoosha 10 takka gubsiifnee dallaalota 10 takka biyya keessatti hiisifnee jirra namni 14 jaa anka maqaan na bira ga'ee nama 10 takkaan beekaa waa hedduudha daleene jechuudha rabbuma irratti hirkannee if dandeenye anis gara booda irratti achitti eega looyarri UN'dhaan na jala bu'ee obsa jiddumaanii viidiyoo sana goota kan mul'isu akka namni hundi arguuf mul'isee abbaa akkas godhee kana itti deebina jiddumaan viidiyoo kana illee adeemna
سكن دي أنا قرسيسي في أدبا سكن دي أنا قرسيسي جماعة متى رقم كتبوا في لا في أدبا ده في أصول تيك توك كده في البيت لما laal namni michiyyoo duraa san akkasitti hidhe hayyaashitti Ahmad Hussein Jaamaa shamarran Oromoodhaa sadii jeese shamarran Oromoodhaa sadii jeese eenyunni Ahmad Hussein Jaamaa dhalaa Oromoodhaa sadii lubbuu galaafatee hoggaa gartee silaa nuti mootummaadhatti himnee namichi inni bira dalagu 35 suudii kaash godhee kafalee isa hidhaarraa baase jechuudha. Nuti hiina jennee hoggaa gammannu achiin hidhaarraa nurraa baasan. Leennoo Yaman keessatti Zalaxii Shaa'ur Balqaadii jedhan. Afaan Oromootti hoggaan maallaqa kiyyaa qaadiinaa gad deebisee jechuudha. Waan dila takkaatu jira Yaman biyya gartee lolaan burkutooyte waan taatee. Fayyaa ta'e obsa asumaanii namni hedduun waa'ee Hussein Maabaraa eegu jira. Waa'ee Hussein Maabaraa maal hin jettan? Akka laal Hussein Maabaraa nama bakka sanitti duroo hoosha gaddaabe wanta maal jettaniin ataksan keessatti Hussein Maabaraa Nuuraddiin Yuusuf Jookar ummata jechuun gaammaan tana maafiyaan tungaa ati hangan qabduu namoonni bebbeekamoon bakka san keessatti bebbeekamoo ta'an akka Harargeedhatti Hussein Maabaraatii fi Nuuraddiin Yuusufii akka Arsiidhatti Jookar nama jedhamu. Hamarraa Umar Adam maqaa isaa guutuu ni qaba. Hamarraa Umar Adamiitiitu maqaa isaa siif himaa. Ummata sadeen kana ammammoo toora nama 265 kana gahanii jiran jechuudha bakka sun keessatti. Irra hedduun namaa ammaan tana bakka sanitti Hussein Maabaraa jedhanii Hussein qulqulluu jechuu kiyyaa miti hattuu harka dhiigaa harka xuriidhaati. Garuu ammoo namoonni bakka san keessa isaa wajjin jiran tokkoffaa Hussein Maabaraa lammaffaa Nuuraddiin Yuusuf sadaffaa Jookar san maqaan isaa eenyu Hamarraa Umar Adam akka uummataaf ifa ta'u. Anas keessaa hin qaba Jookar san maqaan isaa eenyu. Akkana goonaa uunu asumarra dhaabneetti wannoo goonamma achi deemna gara sagantaa kaanitti nama as keessa garraa isinii kannina. Ta duraa warri amma dhuftanis warri jalqabarraa jirtanis nama wajjin jirruu fi waan itti jirru isin ibsa. Wanni itti jirru dhumaatii uummata keenyaa amana itti dhufta maqaa obsumaan itti listii baafatee boodatoota halluu guutuutti ibsana waan ta'eef suuraa maqaa iddoo dhalootaatiif gahee hojii isaanii wajjin kannina. Maqaa amma obsaan si gaafate kana booduma bakka silaa jedhamu san keessatti warri amma dhuftaniif warri duraan jirtanis akka isin hubattanii fi wanni irraa haasaa jirru rakkoo uummata keenyaa lubbuudhaan du'uu qaama sollifamuu ajjeefamuu maallaqa saamamuu biyyarraa kaasee hanga Saudi Arabiyaatti waan nama keenya irratti raawwatamaa jirudha. Wanni amma haasoo jirru kuni akka isin hubattaniif namoonni as gubbaa jiran kan hojiiwwan kana haasoo jirru tokko obsaadha lammaffaan Maamataa Damii sadaffaan Hamaraa nama jedhamu afuraffaan ammoo Afrikaa Paawariidha. Jarri kuni warra jarri ammoo wajjin haasoo jiruuf jarri as gubbatti agartan kuni warroota horee godaansa seeraan alaa waggoota baay'eedhaaf irratti hojjechaa ture gumaa namoota nama du'an gabaasuudhaan dhaabbata mirgoota namoomaatiin miidiyaalee Oromoon qabduun sanirraan kaafee immoo mootummoota Somaaliyaa, Itoophiyaatii fi Yaman wajjin wal ta'uudhaan namoonni yakka hojjetan kun akka isaan saaxilaman akka isaan itti gaafatamummaa fudhataniif warra hanga danda'utti carraaqaa turedha. Jalqabbii waan kanaa maali rakkoon achi gaggeeffamtu maal ka jedhu hundi keenya dhageeffachaa turre sirriitti isinitti himuu turanii gaheen hojii warra godaansa seeraan alaa aangoo qabanii fi itti gaafatamummaa qaban kana fayyadamanii maal fa'aa hojjettan maal fa'aa furtan ka jedhuu fi namoota dhuunfaa irraa kaasee hanga walootti birrii irraa kaasee hanga humna namaatti waan sirreessaa turan waan hojjechaa turan sirriitti nutti himanii jiranii kan asumaan naa qabadhaa. Amma immoo obsa isinummaan carraa walii kanneen wanni guddaan uummanni hundi baruu barbaadu fi nuti baruu barbaadnu qabxii. Afrikaa Paawariif kan dhiifama naa godhi hoggaa waan kana dalaynu nuti Daarekteera Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkiidhaa bakka jiruttiif keessa finneeti Dajalee Guutamaadhaa achi nu keessa jira viidiyoolee dhuftu tana guutuu ijaan harka Daarekteerri Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkiidhaa achirraa wajjin dalagaadhaa turree jechuu barbaadeeti garee san keessa jira. Fayyate, okay, Afrikaadhaaf carraa kanneetiin gara waan hin barbaade kanatti akka dabara namni hedduun kan eeguu waan jiruuf yaadillee waan kana barbaadu. Wanni hojjechaa jiru kun xumura takka goolabbii takka ammoo furmaanni waan kana akkamitti dhufa qaamota sana akkamitti eeguusaa arganna ka jedhudha. Afrikaa waan dabaltoo qabaatte haasaan gammaa sun kanarratti waan nu dabali achuu taalla gara qabxii nangaasa kanatti. Naaf olcha hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii baga waan hin nagaa waan nu barsiise baguma immoo sadarkaa kana geette jedha. Sirriidha du'a obsaa irraa kaasaa obsaan akkuma dura jedhee wanni
wanti waldaa ittisa godaansa seeran ala waa hedduu gabaabsee jira akkuma reef ifi anarraa eegaleeti jechuudha. Calqaba akkuma hundi keessanuu hamarrallee ni beeka. Turreetti akka itti ani as dhufee obboleewwan lamatu as barachaa ture asallaa barachaa turanii. Kana dura mootu namni amma sultaan gannaa inni jedhamu kuni achi dura obboleettiiti kan xiqqooti. Fuudhee dirqamumaan wanni godhamu hin jiru ilmoo irraa qaba ture. Ilmoon tunillee akkanumatti irraa argatee ilmoo qaba ture. Akkasumas sodaachisee roorrisee isii amata 7 wajji ture. Achirraa isheen akka hin taaneen harkaa baatee iqaamaa inni wanta jedhu sanillee gubdeetiniin hojii bakka biraa deemtee jalaa dhokatte. Jidduma kana ilmi isaa kuni galee ilmi isaa nu bira haadhatiyya bira jira. Asna bira tureetuma haadha isaa bira haadhatiyya bira jira. Ilmi isaa nu bira guddate jechuun soddaadha ree erga walitti dabalamee ilmoon namarraa baate soddatti lakkaa'ama. Achirraa kan ka'e gurbaan kuni jaluma deemee intalli tun dinnaan dhaadachaa tureetiniin erga waliin taane wanni godhamu hin jiru durallee nu walitti isin hin daballe kan jedhuun yoo ofirraa deebifnu ta'u obboleessa kiyya obboleettii tiyya xinnoo isii gadiitii fi mucattii obboleessa kiyya haayiskuulii keessa anatu isin oofa jedhe Sumaaleen gahe achi dura obboleettiin tiyya takka deemteetiniin argiisaa jirti isillee bilbiluma barbaaddatee tumaan jarumarraan argatee isillee obboleewwan tiyya lamaa fi mucattii obboleessa kiyya fuudhee bahara gubbaan gahee mallaqa nu gaafate jechuudha. Mallaqa nu gaafannaan silaa isan nu gaafatee nutti hin fakkaanne karaa nam dhibeen nutti dhufe 200,000 hin buufne fi ijoolleen achi yaa'an. Qabsoon waldaa ittisa godaansa seeran alaa godhe hedduu asirra wanni ibsuuf wanni inni godhin illee wanni mootu amma asirra deemee dallaalli miidiyaa gubbaa odeesse ka odeessan kana odoon taane ka gochaan raawwateetiniin addunyaan beektu jechuudha. Erga achi ba'ee booda ammallee mallaqa nu gaafate mallaqa nu gaafannaan mallaqa ammallee daballeeti huduudarra jira jennaan 200,000 galchine kanalleen hin ta'u jedheetiniin yoo natti hin deebine kan jedhu taate ijoollee fuudhee of bira naqa jechuudha. Ijoollee sadiin of bira naqee itti erginee hiriyoota itti ergineen hin dadhabnee karaa Obsa Afrikaa jeequ jiran fakkaate networkin. Maayikii cufii banaddo Afrikaan dhagamtu maayikii cufii banaddo. Amma tolee jira ta'uu fayya tolee jira amma. Ayyee. Tolee. Tolee jira ta'uuf. Ni papi. Iso sosoi. Yaa. Ummati hatiya waan beekne mooti yookaan maqaan kiyyas Jamaal asuma keessa Jamaal Abdul Jabbar jedhama yoo inni kan dhaga'u taate ilmaan ta'e mormachi ne dhageessame itti fufi dhageenya ilmaan ta'e tana yoo Jamaal ka dhaga'u taate in qaqqallee morma isii ergina kan jedhu haadhatiyya sodaachisee obboleessa ofii bakka buufachuun dhaqee haadhatiyya kaaree meetira magaalaa keessaa 400 mallatteessifate jechuudha. Kaashii 400 fudhate kanaan alatti waldaa ittisa godaansa seeran alaa tetti dhiyeessinee waan kanallee fudhattee ijoollee tanaa gallakkisii jedhee waldaan ittisa godaansa seeran alallee gaafatee kun itti warwaatee homaa wanti godhamu hin jiru haga waraanallee itti erganii waraanallee mallaqaan warra ergamellee mallaqaan bitee ijoollee matanaa waakkachiisu ga'e achirraa kaka'ee haga baatii hedduu waan kana manguddoon kadhatee dubbiin kun deemteetiniin ambaasaadara Suudii geettee achirraa mootuu ragaa waan jiru naa erganii anillee asiin jala deemee hanga federaalatti iyyadhee waraqaa mana murtiitiin baafadhee warroota inni waliin jiru waliin eegaa ture. Haa ta'u malee sanillee hin gallakkisuu didee itti warwaadhamee bakkeen inni jiru gaara qixxeedha akka carraa ta'e asuma keessoo si hubachiise waldaan ittisa godaansa seeran alaa waraana hidhate ka mootummaan deeggarame wanni inni qabu hin jiru.
ummanni kun kan jiraatu gaara qixxetti galee bakka mootummaan garanallee hin dhaqqabnetti ka garanallee hin dhaqqabnetti ka ilmaan namaa dararaa ture ijoollee tana tumuun ijoollee tana mootu obboleettiif jalaa qabaa si fuudhu malee jechuun uf bira kaa'ee ijoollee gallakkisuu dide jechuun namni kun ka miidiyaa irratti gizee 100 ol hanga miidiyaa waldaa ittisa godaansa seeran alaa homa kana dubbannaa yeroo hunda jedhee hifatee warri jala deemu koree odoon taane jala deemu ka akka Anas akkasuma as jira Amarallee dha jira jala deemee kan hifatu takka waraqoma qabadhee eeggachaa ture achirrallee dabarsinaan immoo san qofatti nafne fuudhetiniin obboleettii tiyya fotoo akka carraa ta'ee kasi ergu taate ani ergee fiira